makkanaatu rabbiin nama muddin bishaan maanaan fidee isaan fayyadaman kana mittaatti naqee waan gubuu baade anaatu nama deemaniin deemaa aadaamatti hin galaa caadiyyee bareedduu. Kottume. Tole maal jette? Mee koo fuudhee sirra na kaayi. Sirra na kaayi. Kome asirra kan lebih. Caaltu deemuu kan deema amma hojiin hojii mootummaati boruu biftaan keessaa ni deema. Hai, pokoknya nggak kasih hanan. Torban lama naa kennanii torban lama kaadhume amma boruu biftaan keessaa ni deema dalagaa mootummaati. Ati gisee pokoknya fudhattu torbee lama bicha akkami fudhatta jee guutuu fudhattu manatti deeman beekte jaa guutuu teessee akkami torbee lama fudhatta jeen fudhattu pokoknya. Nama mana neegaan beektu akka mana deemtuun beektu. Akkasii miti hojiin mootummaadhaa ji'a tokko boqonnaan kennanii baatii ji'aan saniyyuu isaan keessaa torbee lama kennuun isaanii hanga tokko gara hanqatteetiin kennite bara yaa haadha manaa koo hojii mootummaati waa jaalladheetii miti. Halkanii bitara naanneessita yoo inni hojjaa itti. Jaaliyyee kun hojiidha isa kanaan hin jiraataa turre amma mee waan hin dalagu laale asirratti waan na ergan amma hin buksiin na ergani boruu ta'uu iftaan ta'uu keessaanii deema inni kun bara hojii guddaadha. Hai, akkas taanaan eega addunyaan tana wal qabatte asuma teessee maal hojjennere maalirraa deemtaa horee eega akkas taate. Bari caaliyyee akkas jennaan kaati qaroominni dhuunfaadhaa osoo hin taane kan mootummaati kun iimeela waan tokko tokkoon hojii isaan achirratti naa erganii ilaalaa jira kunoon argitu kanaan sirreessu jira bar ergaa isaan naa erganii nu badhaa. Dubammaa kalaas boqonnaan kee dhume jechuudha. Dhumee jira boru yookaan iftaan ni deema. Anamma kiin jedhaan manuma waldiyaa kanarraa na baasi mana hidhaa kana keessa mana kanarraa na baasi an ummata kanaa jiru jiraachuu dadhabe. Maal jechuu keeti qaamanni waldaa ka waldaati kun mana dhuunfaa keenyaati kun waa hunda mana keessaa qabna mana dhuunfaa keetii keessa jiraataa jirta akkam jechuudha. Maaltu gandaan si ga'e rakkoon gandarraati qabdu maali rakkoon gandi sirraa qabu maali? Maala soita saati ifiini deemtaa mana kana keessa na dhiiftee bishaan ni fida qorlaa jirjaanii gabbaanii fidatanii bishaan nan fide itti fayyadaman sagaraa firraan dhiqanii sagaraa wasaa guyyuu sagaraa isaan itti fincaanii keessaa baan anaatu dhiqaa oola anamma waldee ati baantu fi dhuunfaa ati baantu dadhabe mana dhuunfaan na baaftu na baasi ummata kana keessa. Ayyisiin baasaa ture haati waa'ee waldaadhaati ka waldaa rakkoo takka hin qabu anaa si baasaa hojiin kunis itti hafuufu obsiati. Ni baana keessa. Hangumaan waa dalagaa jiru kana walitti waa qaqqabneetiin hangamma dalage kana olittiin dalagee hanguma xiqqoo harka keenya keessa waa seenanii obsi ni baana mana ajaa'ibaatti. Anamma taniin siin jiruudhaan mana kana keessa na cinqani yeraan na bu'ee ibiddi garaan na bu'eeti na baasi deem karaa feete deem madda deemtutti. Bari caalii akkasii miti akkasitti nu batin hanga mana keenya ka jalqabne kana mana irraa ijaarrannee geessinuutti manni kun gatiin isaa rakasha. Kanaaf mana kana teenya malee manni waa dhabameetii miti ati xiqqoo takka obsika. Ati gaafa isaa kuttaa mana kana antana siimeetiin jira gaate waan takka quban qabdu anaatu quba qabaa kanti gubaddee jiru an siimee suma beeka gaasii booda akka ati gootu. Ati jaalli eesilaa obsaan qabdanii beektaa obsaan warroomanii Oromoon bara hogguu mammaake malaan bishaan waddanii jira malaani jireenya keenya gama fuulduraatti babal'ifannee achitan gaarfanna obsi ati kanaa hundumaaf iyyuu yeroo obsine waa gaariidha obsi bakka hundaa nama geessa bakka guddaas nama geessa kanaaf ati hanga xiqqoo takka obsi mee gatiin baheetiin kaardii tokkoon bitadheetiin itti naqa bilbila kanatti niin bilbila. Ajaa'iba Usaame gizee inni jiru waan kana hin tuqan gizee inni deeme anuma gubuuf waan kana bishaaniin an fide waa hunda akkana fuudhanii na jalaatti fayyadaman. Jahaan amma inni bakka dalagaa jiru kana kalaas ammarraa irraa eeganaa jalqabanii na guban anis sarraan kana akka isaan na gubanittiin isaan gubee barbareen itti nayne kanaatu namaan. Olluma akkanaatu rabbiin nama muddin bishaanumaan an fidee isaan fayyadaman kana mittaatti naqee waan gubuu baadde anaatu namaa miti. Isaa taatu yoo taraan tana waardiyaa naa kaa'e malee akka mana kanarraa gadi hin baane. Isa taatu immoo baatii jaaka isaa torban lama dhufa.
Ani khalas jirumati ya khaysattu gammachuu qabu torbaati jaamee kan torban lama gammachuu qabaaku akka kaanaanis warruma keenyatti narraan tana galaawu bas waraquma kiyya goggoytu naa kan abadan inni arraan tana waasatiin khaysa hafilatu innis takka warra keenya nagalchuu qaba tokkoffaa waardiyaa naa kaayuu qaba lammaffaa takki mana kana keessa inni bahuu dhabu sadaffaa warra keenya nagalchuu yoo san hin ta'iniifis nu amma waa yaadadde warra ollaana gubee kana mixaa itti naqee warranis gubuu waada anaa namtichi. Angka gerana guban khana isani gubanis na guban isan khana arran tana guban men israbin isan ha gubu dawan isani ko akkana gubanit ha gubatan nindema adama tingala Chadiye bareedu siin argatiin balaan. Chadiye maa jettaa miti laama nindeema kadhiisi. Waardiyaan haa yoo deemte. Hayyaa. Saati waardiyaa ka jettuufi aangoo hojii mootummaan qabu tanaa ol guddaa wayii erganan deeme argatte moo ati jawaari moo lamma moo sila abbaa duulaati. Wardiyaa isaaniif hin barbaachisa. Duraa wardiyaa malee jiraataan turre baatii jaajaan itti dhufu san dura rakkinni jiru amma maaltu mudate wardiyaa kadhaatannoo fiddeef ajaa'iba. Silaa wardiyaan kun kiyya moo keeti yoo kee ta'e akka maal si godhu barbaadda wardiyaan anaaf yoo ta'e nuuf ittiin deemaa jira. Ati amma ni dhageessa waan sitti mudhate waardiyaa naa keessa ani jaartiseeti moo jaartiseeti miti jaartiseeti mi waardiyaa wal naa keessu takka. Dachiin koronaa addunyaan ta koronaa dhaabbattee dhufan ni agartaami tokkoffaa ka dukkaana irraa waan naafite lammaffaa ka bishaan naafitu siifin ma dhaggeeffatu sadaffaa kana eegu saneera waardiraan saneera akkam barbaadda. Taatu harma duraatti hojii waan qabdu bakka adde xayyi baasan san buute saniifi wardiyaa barbaachisa. Zabanni zabana koronaati ni beeytaami akkaan hin gabbeen dhukkubaa qabu barbaadde. Hayi akkas taanaan bulchiinsa guddicha cimaa kan koronaadhaaf barbaachise haarisa guddaan kunoo isa kana gaardii isa cimaa koronaati kanaan ofirraa eeguu dandeessa. Isa kana akkana kaayyatta ogguu kaayyattu keessa harkaanis hin tuqin isa kanaan fayyadame kan koronaati. Wardiyaan koronaadhaa guddaan isa kana kan kana caale isa kana. Dubas kuni gabbeenaa bitamoo bishaan naa bitamoo ana eegamoo korona kuni duraanis mana keessa nama jiru. Dhaweet deebisaa bar kun gama duubaa kanaan koronaan kunoo wardiyaan cimaan koronaadhaa isa kana laal akka kaayyatan. Isa kana harkaan hin tuqani isa kana ka darben jiru wardiyaa koronaadhaa yoo kan caalu yoo ka beetu jiraatte natti bisiifin fida. Laalan sakaadhaaf hin jiru na dhageessaami waardiyaan haa deemuuf deemtaami gabaabdutti waardiyaan haa deemu. Wardiyaan kana caale kamtu jira wardiyaan ati beektu mee kaminni natti mi. Wardiyaan kana caalu moo nama akka keetiin beektaami san. Namni sun sila dhiiroo caalii. Haa ta'u akka kiyyaanumaa jira garuu gatiin isaadhaa meeqa mindaan isaa kaffalamu? 200 yoo fagaatu. 200 waan inni ittiin dalagnuu fi jireenya mana keessaatii fi kaniin ati ittiin bashannantu nan laalaa ture. Khalaas amma akki godhu waan sii kennu ati duraan mana keessatti tajaajilamtu sana irraa mureeti. Wardiyaa kanaaf kaffalla akkasii bareedaadhaan waan mana keessatti fayyadamu akkamiin murtaati? Wardiyaa situ barbaadate akka duraa san yoo jiraachuuf taate jiraadhu yoo hin taane taate akka amma siin jedhe kana waan ati mana keessa ittiin tajaajilamtu irraa hanga si gahu san irraa kutee wardiyaa siifin fida. Nan ta'u yoo jette duuba situ wardiyaa barbaadate deem barbaadadhu fidadhu. Kanaas akkas taanaan kan wacii kiyyaarra 100 ta'u keetirraas 100 ta'u barbaadi wardiyaa. Baranis yaaliyyee koo akkanumaan jedhe gama lameenuu wal madaalchisnee walitti fuuneeti wardicha kana ni finna anis kanumaan jedhe siifin fida. Ayee akkas taanaan taate yaami. Akkas taanaan bareedduudha moobaayila fidimee itti bilbila. Itti bilbileeti haa dhufu amma ittiin bilbila amma hiriyaa kiyya tokkottiin amma fida sun nama beektaa bu'ee baheeti bakkaan fidi jedheen barbaadee hunda amma naa fida nama gaarii tokko si haa fidu ittiin bilbila hiriyaa kiyyatti. Hello Abdul Jalil, Assalamualaikum. Akam nagami?
Yaa warra waara kade waan tokko wayii na gargaarime. Waan ceef jabduudha. Wardiyaan barbaadaa beektaa? Bakka hojii kiyyaa sanaan baatii ja'an ture dhufa dalagaa mootummaati. Haadha manaa kootiif nama waan tokko tokko tajaajilu suuqarraa waa fiduuf wanta isiin barbaadde dalaguuf wayiin barbaadaa nama gaarii tokko naaf fidi. Amma naaf fidda. Siin eegaa ammoo ayyee. Galatoomi hiriyaa koo. Carraa qabdaa waati wardiyaanis argamee jira. Sa'a xiqqoo booda ammoo sii dhufa. Amma sii fida. Ayyee. Oh no! Bishaan barbaree qaba. Bishaan barbaree qaba. Kunoo kana hawlaa dura jiru. Hawlaa dura jiru. Jettu akkanuma biidoo harkatarraa bishaan qiqqeettaa duraanuu mana ammaa maal seeneette mana midhaan seeneette naan himtu. Ati maal jechuu keeti biidoo kana hunda'uu namni barbaree itti naqa bishaan qulqulluu qaba. Ati hanga bikka tanarraa si kaasu ofii kiyyaa ka'eetiin naqaddee hogguu seeni maaltu narraa irrata maal sirraa hir'isa. Biidoo kun barbaree qaba. Hayi dubarma akkami sugubuun jira amma. Atti nam. Hayyame kanatti dhiqattee. Bishaan nagaa. Bishaan barbaree qabaatu maal ta'e tokko kun walumaan dhiqaddee bishaan nagaa dhiqaddee. Meeqatuma taa'e. Ani warri ollaa kun na guban jeeti barbaree biidoo keessa naqee. Siitu itti naqee. Anaatti leekaa warri ollaa kana na gubnaan barbaree itti naqee guutan akkana gubanii jeeti namaan sana naqee maalatti nimin haa mooraa ibiddaa keessa jira bibu. Ilmoo namaatti yaaddu ati dhala namaatti barbareedhaan gubuuf akkamitti biidoo bishaan hinatta barbaree hinattame safuu boolla namaan qotin qottu gadi hin fageessin ofii keetiif itti galtaasan ana itti galchite haa warra ollaatiin gubaatti na gubde yaa waaqayyo safuu waanuma facaafate namuu hamata namaas hin gubne anuma gubdee otoo si bira jiru. Duraanuu waardiyaan haa kaa'isin jee waardiyaan haa kaa'isin jee waan akkana kan na gubanii isaan na gubanii isaanii fi waardiyaan haa kaa'isin jee. Ati bishaan ni dhugan ni dhiqatan ollaa yoo itti fayyadamees jaalaluma dabala rabbi birattis ni jaalatamti ajirma sii dabala maaltu sirraa hir'ata hanga na gubde kanaaf nama san yoo gubde maal wanti ati irraa argattu gamala cittu yoo dhiifte yoo itti fayyadaman isaan siifis ajrii jaalalti ollaa waliin jirtu babal'achaa deemti akka amma goote kanaatti miira jibbaattu dagaaga waan akkanaa kana ittiin deebiin gaariidha miti. Mindaan isin haa kannitu herreegaan na kannita bishaan kana yoo dhume eessaaf deetiin bita. Khalaas anaaf balleesse waan akkanaa ganaatti deebi'u. Mindaan ansi kennu sun xiqqaatullee guddatus xiqqaatus garuu waan nama nyaachisu rabbiitu harkaa qaba abbaan manaa kiyya laakkawee hanga tanaan na kennaa jettee dhala namaatti hamtuu hin yaadin waan nama nyaachisu rabbiitu harkaa qaba amma achiif barnoota haa ta'u ittiin deebiin. Yaa rabbi kiyya ollaan gubaattiin jaarsa kiyya gubee abbaa mana kiyyaa duraa gubee yaa rabbi walitti hin deebi'u dhiifama naa godhi. Bilbilli bu'ee turi meeqa wardiyaadha deebise. Aloo. Ayo. Taaksii yaabbate. Ittimtee iddoo koondoomneemii. Fooqii Haaji Abdulqaadir cinaa. Bikkuma saniin jetteemi. Ayyee michuu koo. Gabatee manaa kennitee fi lakkoofsa gabatee manaa 27 teeni. Tole ammaan fida. Tole ittiin naqa. Ayyee. Carraa qabdaa agartee dhufe wardiyaan dhufe as gamoo ajabdibaatti cinaa jira. Amma mee baheetiin fida. Amma deemeetiin fidee dhufa wardiyaa sana. Rabbi maa galatu sii fide gaa seeni taa'e ol bahi akkeen jedhu eenyu maqaan kee? Maqaan kee Toleeraan jedhama. Toleeraa amma dalagaan ta'e waan haati manaa tiyya si ajajji ajaja isiin sitti kennitti muka cabsi jettu cabsuu bishaan fidi jettu fiduu
suuqarraa fidi waa isiin siin jettu fiduufi waan hundumayyuu waan isiin si ajajje hunda tole jettee toleera fudhachuutu sirra dirqama. Kun haati manaa tiyyaas nama gaariidha. Nama cinqitu, nama darartu waan tokko siin jettu ati anamma niin deema. Amma boruun deema yeroo deeme baatii jaha malee hin dhufu. Baatii jaha ni beektaa? Ji'a jaha goodattiin dhufa. Ji'a jahattiin dhufa hanga dhufuutti yoo rabbi irraa taate wanni hundi sitti amaana. Waan takka rakkoon hin jirtu hojuma kiyya. Waan hojjetu naan jaan hundiniin hojjedha. Durees hojii muuxannoo hoggaa iddoo waliin qabuuf takka rakkoon hin jiru. Akkas taanaan bareeda. Kunoo haati manaa tiyyaas tanaa kunoo haadha manaa tiyya mee maaluma barbaadde jaalli sii dhufee barbaadde jaalleen kunoo isa kana akkam jetta. Bitee maree? Hojii isaa yoo jabeeffate gaariidha. Ammaas wanni tokko wanni sitti himu hanga baatii jahaan dhufuutti mindaan isaa qarshii 200. Hanga baatii jahaan achi dhufuutti sirrattiin ergaa ati kennaafi 200 kennitaafi mindaan isaa baatiitti qarshii 200. Toleera. Toleegaa silaa malaynee maanta nama maana waan beeku. Jaan booda silaanaaf dabaltaami. Kama ajaa'ibaati toleeraan toleera. Maashaallah gurbaan bareedaadhaa yoo waa takkarte. Waa takka rakkoon hin jiru kun hojii. Siifin dabalaati dalaga matee jabeeffadhu. Waan isiin jette hunduma bu'ii bahe godhiif jabeessa. Manni kun hundi sitti amaanaadha. Tolee waa takka rakkoon hin jiru. Ati mana kana jabeessinaan mindaa kafaltii irratti hin dhiphatin. Rabbiin wajji siifin jira siifin dabalaa. Dalagaa waanuma ishiin barbaadde fedhii isii guututti waanarraa waan isiin fidi jette otoo isiin aarsin hin muufachiisin haalaan akka gammachiiftu dalagdeeti kanuma sirraa fedha. Hojii keetti bobba'i ganama ani boru niin deema kana beek argite waan boru deemuuf ati ganama waan dhufteeti hojii kee jalqabuudha. Toleegaa negol dhimme ganamaan deebi'a. Tole. Nama deemuu fi nama konkolaataa subiin deemuun dhaqqabadda na jalaa kuta. Atis ka rabbiin si biraa jiraatu waa tokko na jalaa yaatin. Ayye. Deemta jechuudha ammaan sana. Deemuu akkam kaayemi meeshaa tottolfadhe. Ayye. Jaaketaan dhiqamee jiraami isa kaan naa kennee hin deema. Kalaas deemta jechuudha. Deemee. Ayye maa yaadu. Hayya ragee garabbin nagaan si adeemsu. Ayye. Nagaan jira. Eenyuudha? Eenyuudha? Toleera. Seeni. Toleera. Seeni. Akkam bulte? Naguma. Fayyaadha. Jirta? Amma deemuuf hin deema kun hooqa'e. Deemee jira. Ati ka hojii kee itti jabaadhu. Takka rakkoon hin jiru. Dhageesse waan isiin barbaaddu waan isiin jette hunda manni kun hundi isinitti amaana hundi rabbi isin biraa jiraatu fayyaa ta'e. Jaaliyye fayyaa ta'e. Hayya. Nagaan. Mana rabbi si biraa jiraatu. Rabbi si biraa jiraatu. Amni walumaan. Hayya gaa rabbi nagaan si ageessu nageetti. Ayyi yaa rabbi nagaan geesse. Torela. Ewa. Odo jaaketa kana kaaddu. Sila bakkaata mucaan kun. Kuccoo wala isaa birraan dhayeera. Seeni. Kaayaddu. Tolee gila tole. Warra gata waaqayyoon isin eebbisu. Iddoo namni hundinuu akkuma deemaa qaba. Tole. Wayi mucaan nama maskeen. Maskeen akkana. Wayi nama maskeena. Akkamitti nol seename amma tooralaan dhufe olaana koo. Tooralaa kottu beeksitti naa jeme. Dura abeet. Kottu mee. Tole. Maal jette? Mee koo fuudhiti sirra na kaaye. Tole.
Akkamitti si fuudha? Olla fuudhi sireera na kaya. Maali miila qabdu? Laani qaba miila. Akkaan seenuu dhabe waa innaa takka dibadde. Waan sana weedachiin ba'aan dadhabne. Hayyee na fuudhi jette. Na fuudhi si fuudha. Asii kaa. Akkam mataa olla garagalchi. Isa. Toleera. Toleera.